Gianni Infantinoon pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa adoolessa 28 bara 2026 ibsa qabatee baheen mirga dorgommii fi galii dorgommii akkasumas immoo mirga beeksisaa fi tamsaasa ispoonsara tikeettii hayyama akkasumas immoo tornaamantii dhibbeentaa 30 investoroota dhuunfaa mootummoota qabeenya qaban abbootii qabeenyaa garagaraatti dabarsee gurguruuf karoora baasaan jira jechuudhaan kan ibsa laate. Dubbiin kun ajandaa guddaa miidiyaalee Awurooppaa ta'eera. Miidiyaalee Awurooppaa qofa osoo hin taane guutuu miidiyaalee addunyaa dhimma kana ispeeshaalii maatiin ispoortii bal'inaan dhimma kana falmuu irratti argamu. Egaa jalqaba irratti isin ibseera daawwattoota. Fiifaan dhaabbata miti mootummaati. Dhaabbata galiif hin hojjenne. Non-profit organization daawwattoota. Dhaabbata dhuunfaatii miti. Abbummaan isaa ummata daawwattoota. Maatii ispoortiitti daawwattoota. Federeeshiniiwwan guutuu addunyaa irratti argaman kan miseensa isaa ta'aniiti abbummaan isaa. Jechuun federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa, federeeshinii kubbaa miilaa Suudaan, federeeshinii kubbaa miilaa Keepi Verde, federeeshinii kubbaa miilaa Ispeen yookaan England, Biraazil, Arjentiinaa, Faransaay kan kaasuu dandeessa daawwattoota. Abbummaan isaanii isa kana malee kan nama dhuunfaatii miti. Dhaabbatichi UN jalaayyuu hin jiru. Dhaabbata of danda'aadha. Of danda'ee dhaabbachuu danda'udha. Gianni Infantinoon ammootu adaraa miseensonni 211 kun itti kennaniin kan inni bulchaa jiru. Dorgomee akkanatti bulcha akkana sirreessa jedhee kan inni fudhatee deema. Malee dhaabbaticha gurguruus sheerii qooduus hin danda'u. Aksiyoonas dhaabbata daldalaatii miti waan ta'eef non-profit organizationidha. Galii isaa garuu hojii isaa irraa kan argata. Wancaa addunyaa irraa, tamsaasa irraa, wantoota garaagaraa irraa wanta addunyaa irratti darbu kana abbummaadhaan kan to'atu isa. Federeeshiniiwwan isa jala jiran 211 kan biyyoota 211tiif waggaa waggaan akka ispoortiin biyya isaanii guddatuuf deeggarsa taasisa. Birrii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amutti dhangalaasa. Fiifaan jechuudha. Kana kan hoogganu Gianni Infantinoodha daawwattoota. Garuu dhaabbata gurgurtaaf hin dhiyaanne kana amma gurgurtaaf dhiyeesse falmiin irratti ka'eera jechuudha. Falmii jabatu irratti ka'eera. Egaa Gianni Infantinoon dhaabbata waggoota hedduudhaaf guutuu addunyaa irraa uummanni itti bashannanaa ture. Dhaabbata waggoota 122 jiraate kana gara dhaabbilee dhuunfaatti dabarsaa jira. Ajjeesaa jira. Balleessaa jira. Waltajjii biyyoonni addunyaa hundi isaaniitu bilisaan irratti hirmaatan siyaasaa itti naqaa jira. Siyaasaan keessa seeneera jechuun kan falmaa jiru tokko waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA dha jechuudha daawwattoota. Union European Football Association. Dhaabbatichi dhaabbilee jiran keessaa hunda caalaa kan mormaa jiru isa. Jabeessee mormuu irratti argama daawwattoota. Egaa dhaabbanni kun UEFA waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa fi Fiifaan garaagarummaan isaan qaban. Fiifaan egaa waggaa waggaan Champions League Awurooppaa qopheessa daawwattoota. Eurooppaa liigii qaba daawwattoota. Conference liigii qaba waggaa waggaan. Galiin inni asirraa argatu galii xiqqaadhaa miti daawwattoota. Qabeenyaan xaaraa jira. Fiifaan waggaa 4tti yeroo tokko kan inni qopheessu waancaa. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa waggaa waggaan Champions League qaba, Eurooppaa liigii qaba, Conference League qaba. Dinqiidha daawwattoota. Ajaa'iba. Galiin inni asirraa argatu galii xiqqaadhaa miti. Waggaa waggaan galii argachuu fi waggaa 4-4 galii argachuun garagara. Kanaaf qabeenya gahaa waan qabuuf amalli aadaan miidhagaan kubbaa miilaa keessa jiru. Aadaan miidhagaan waancaa addunyaa waggaa 4-4 qophaa'u sun darbuu hin qabu. Jijjiiramuu hin qabu. Gurguramuu hin qabu. Karoorri kun karoora kubbaa miilaa ajjeesuudha. Kubbaa miilaa balleessuudha jechuun falmuu irratti argama. Gianni Infantinoon ammootu galiin dhaabbatichaa dabaluu qaba. Galiin guddachuu qaba. Dhaabbanni kun addunyaa irratti galii guddaa oomishuu qaba jechuudhaan kan inni yaada kana dhiyeessaa. Gaafa abbootii qabeenyaatti dabarsitee gurgurte abbootiin qabeenyaa aadaa kubbaa miilaa tiksu moo qabeenya isaanii ari'uu jettee yoo gaafattu ta'e beekamaadha jechuudha. Naggaadeen tokko, daldalaan tokko, daldaaltuun tokko wanti inni godhu bu'aa argachuudha. Egaa kaampaaniiwwan kana mirga dorgommiilee kanneen yoo bitate amma Gianni Infantinoon mirga dorgommii
dhibbeentaa 30 kanarraa gara doolaara biiliyeena 4.2 oliitti kenni sassaabuu barbaadu. Biiliyeena, doolaara biiliyeena. Waancaa addunyaa bara kanaarraa waggaa 4 darban waancaa addunyaa bara 2022 as ka 22 osoo itti nammatin waggoota 4 kana keessatti fiifaan bu'aa doolaara biiliyeena 13 hanga 15 argateera jedhameeti kan dubbatamu. Bara kana qofa waancaa addunyaarraa doolaara biiliyeena 8 haga 9 argatee jira jedhameeti kan tilmaamamu. Egaa naggaadeen gaafa kana bitatte amma sodaan warra waan kana falmaa jiru. Naggaadeen gaafa fiifaa keessa seentee dhibbeentaa ta'e aksiyoona bitatte aadaa kubbaa miilaa balleessiti. Aadaa kubbaa miilaa balleessitee tapha waggaa 4 hawwiin guutuun addunyaa eedu kana dhaabbata daldalaa taasifti. Kanaaf gurguramuun qabu yaada jedhu kan isaan dhiyeessaa daawwattoota.